Hai jirra jirtu hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oromsaan irratti hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya hedduma jirtanitti isin naga'u jecha egaa akka har'a gaafiiwwan isin hamma ammaatti nu gaafataa turtaniif gaafii keessan tokko muraasaaf deebisa kennina jechuudha fedha rabbiitiin inshallah hamma xumura viidiyoo keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeerra jechuudha osoo gara barnootaatiin darbine haaraa taataniin kan gama YouTube channel keenya dhuftan subscribe akka gootan akkasuma viidiyoo keenya like share gochuu akka hin irraanfannes isin yaadachiisna jechuudha. Okay gaafiin jalqaba mee bilbila kallattii akkamittiin nama ofirraa akka bilookitti goonu nuuf himi jedha. Okay baay'ee salphaadha bilbila kallattiitiin nama ofirraa bilook gochuun ni danda'ama. Aappis ni jira garuu amma bilbila kallattiitiin waan gaafanneef iyyuu yeroo takkaaf foon keessa yeroo banattan haala kanaan isin dhufaaf mee fakkeenyaaf amma lakkoofsa kana bilookaa godhuu isa jalqaba irratti argitan kana iddoo kana to'atu iddoo gara jalaa kanarratti block number teetu dhufa jechuudha. Iddoo kanarratti firraa kallattiidhaan block gootu. Haala kanaan xumuramee jira jechuudha. Kun haala kanaan block godheeraan lakkoofsa kanaan iddoo foon jettu kanarratti mallattoo akka geengoo tana keessa ergasii sararri kana qaxxaamuru dhufu kun block ta'uu isaa argisiisa jechuudha. Isin irratti bilbila jiraachuu isaa ni beektu garuu meeseejiif maaliidhaan isin hin cinqu jechuudha. Okay kana yoo xumuru gaafiin itti aanu Mobile ko application umman qabdu color fi style isis ni jijjirti baay'ee sodaanati taate mobile ko G7 kooriidha maali furman iseedha egaa gaafii kanaaf sirriidha mobile akkuma bitamtetti yeroo jalqaba turtu yeroo haarawaa sana application full isi irratti mul'atu bifa ni jirata hallus akkasumas darbee hallus jirata kamma tokko update waan ta'uuf jijjirama kun rakkina homan qabu update waan ta'eefiyyuu kalaras style isaas jijjiirrate akka hin sodaanne gamanumaan si beeksisna kana yoo xumuru gaafii sadaffaarratti message groupii WhatsApp irratti nu geetu mee bakka tokkotti akkamitti firraa delete goona yookiin clear chat goona meenuuf himedha kanas yeroo takkaaf WhatsApp keessan irra galtu yeroo WhatsApp keessan irra galtan haala kanaan groupiin isin dhufu irratti cuqaatu jechuudha mee fakkeenyaaf amma groupii quraana dhiiraa kanaaf filadhu Grupi kana yeroo filadhu haala kanaan amma fakkeenyaaf ani akka jiruun chaatiiwwan kana yookiin sagaleewwan kana iddoo takkatti firraa clear chat gochuudhaaf iddoo sarara tuqaa sadii kana tuqaa sadan kana bira deema yeroo takkaaf irratti erga cuqaaste gara jalaa kanatti xiqqoo gabuutanu moor iddoo itti tana cuqaastu ergasii immoo isa jalqaba irratti dhufu kana clear chat bakka itti tana irratti cuqaastu jechuudha haala kanaan bakka kanarratti wanti hubachuu qabdanii fakkeenyaaf grupiiwwan garaagaraa irratti grupii barnootaa irratti darbu irratti audio akkasuma videos suuraa haa ta'u yoo dhiifachuu barbaadan bakka kana mallattoo right kana irraa balleessitu qafoo keessan keessatti audio haa ta'u suuraa haa ta'u akka isiniif hafuuf yoo barbaadan bakka kanarratti mallattoo kana irraa balleessitu yoo hin barbaanne immoo haala kanaan irratti mallattoo kanatti guutu jechuudha innuu jalqabatti guutamaadha ergasii clear chat iddoo jettu tana cuqaastu haala kanaan clear chat iddoo takkatti ofirraa gochuun danda'ama jechuudha. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo gaafiin keessan har'aaf qabannee isiniif deebisuudhaaf dhufne kan hamma ammaatti nu hordofaa turtanidha. Egaa gaafii keessan kanneen birootiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf turaa jecha viidiyoo keenya like share gochuu akka hin irraanfanne akkasuma haaraa YouTube channel keenyaaf kan taatan subscribe akka gootan isin beeksisna nagaan nuuf turaa.